qanii yookaan sobanii itti fakkeessan fa'a itti fakkaata. Kanaafuu atamma dhiira jaallattee yookaan mallaqaan yookaan dirqiidhaan yookaan sobanii namni akka shahaadaa qabatu si godhin jira. Fedha keetiini gama amantaa islaamummaa kana dhufuu feetee jechuudha gabaabumatti. Aywa galatoomul faadha. Qormaata akkuma atiyyuu beektu kakumoofaa keessatti Iyyoobii nama waaqayyoo jedhamee amanamaa nama waaqayyoo nama jabaa jedhamee amanamaa barbaadde dhaqiitii jallisi garuu gabricha kootti akkasiin buune isatti Iyyoobitti akka hin buune jedhe waaqayyoo iyyuu seexanaani. Maafin kana kaasee inni nama jabaadha nama jabaa ta'a garuu qormaatota hedduutu isa mudatee jechuudha. Wanti ati gama islaamummaa ittiin dhuftu islaamummaa qofa laalteeti. Qur'aanaa fi hadiisa tokkichummaa rabbii tokko ta'uu nabi Muhammad ergamaa rabbii ta'uu Yesus Kristos yookaan Isaa ilmi Maryam ergamaa rabbii gabricha rabbii ta'uu ergamoonni hundi ergamaa ta'uu isaanii amantee bartee fudhattee wanta sitti dhufu hunda gaariis haa ta'u yaraas haa ta'u jaalala haa ta'u gammachuu haa ta'u guddina haa ta'u kabaja haa ta'u ulfina haa ta'u dhabuu haa ta'u gadduu boo'ichi wanti hundi rabbi biraanatti dhufa jettee amantee fudhachuudha qalbii kee keessatti. Amanuu jechuun qalbiitiin dhugoomsuudha. Erga qalbiin dhugoomsan waan qalbiin dhugoomsan sana arrabaan dubbachuudha. Waan arrabaan dubbatan sana immoo hojiitiin agarsiisuudha. Siigalee hojiin agarsiisuu keessatti waa hunda irratti bakka obsaan bakka dalagaatiin mul'isuudha. Kana ergansi jedhee deebeeti silaati peenteedha waan ta'eef masqalii sirraa qabdaa jennee siin gaafannu ortodoksii miti waan ta'eef inni kuni kana inni biraan wanti siinsi jedhu tokko yoo jiraate gaggabaabsitee naa deebista. Islaamummaan amantiin islaamaa rabbii tokko malee rabbiin biraan jiru jedhanii amanuudha. Kanam fudhattaa? Ayye. Nabi Muhammad ergamaa rabbii kan addunyaa kana guutuuf ergamedha jettee amantaa? Ayye. Yesus Kristos yookaan Isaa ilmi Maryam rabbi miti ilma rabbii miti yookaan waaqayyoos miti ilma waaqayyoos miti jetteen fudhattaa? Ayye. 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 Waan hin jedhe ana waliin jettaa jechuudha. Afaan Arabiffaatiin jenna. Ashhadu Allah ilaha إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله وأن عيسى عبد الله ورسوله isuma kana afaan Oromoon jenna ani ragaan baha. Ani ragaan baha. Rabbii tokkicha malee. Rabbii tokkicha malee. Waaqa tokkicha malee. Waaqa tokkicha malee. Waaqni waaqeffamu. Waaqni waaqeffamu. Hin jiru. Kan waaqeffamu
yookaan kan gabbaramu Rabbii tokko qofa. Ani ragaan baha. Nabiyyi Muhammad ergamaa dhugaaf dhumaa kan addunyaa guutuu ta'anii akka ergaman ragaan baha. Akkasumas Yesus Kristos yookaan Isaan ilmi Maryam ergamaa Rabbiiti. Gabricha Rabbiiti. Waaqas miti. Ilma Waaqas miti. Inni ergamaa warra Israa'el. Jannanni dhugaadha. Jahannamnis dhugaadha. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Masha Allah, ati amman kana obboleettii keenya obboleettii Islaamaadha. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Obboleettii keenya qaali. Baga Rabbiin gama Islaamummaatti fide arraa kaasee ati hunda keenya nu taalta. Badii ati kaleessa yeroo amantaa sana keessa turte dalagde hunda Rabbiin siif dhiisee filatamtuu dubartootarraa si godheera. Malaayikoonni Rabbi warri nyaanne warri dhunne sitti gammadaa jiru. Ati arraan kana akka nama garaa haadha isaa keessaati ba'e akka daa'ima sobiyyii reefuu dhalattu. Daa'imni sobiyyiin badii hin qabne ati arraan kana qulqulluudha. Baga Rabbiin gara gammanneerraa maayikii obboleettii keenya ishee fidde Xaayibaa fi eenyu ishee maqaan ishee Fiidaa kaafin dabarsee kenna. Fiidaa ka dubbisatti dur. Heydar naa obsi takka. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يا جماعة الكرام دمت كيسانو وعليكم السلام ورحمة الله. والله قمدون قمدي ما شاء الله أبولتي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته شكتي هاي بقى جهان أفتي والله جر أمنتي لقى كرا لقى ربي بقى جهان سفيدتي سنجدك عادي في قارينا ما إن شاء الله ما شاء الله تبارك الرحمن بقى جمدي سنجدك الرد الدي بسجد سلا الله أكبر الله أكبر الله أكبر والله قمت لك أمنك أنا والله كمان جرد يبغى الراتع أكيس إن شاء الله حبيبتي تيا بقى نجهان أفتي سنجدك عادي ما شاء الله ربي أمنتي كان رتي والله ربي سبات سيفاكين ربي سبات والله ربي سباكين رات أوقاتي ما شاء الله تبارك الرحمن بقى ربي نجحن سيفيدي